maqaan keenya Truecaller irratti akka hin mul'anne akkamittiin goona? Egaa akkuma beekamu Truecaller lakkoofsa keenya namni lakkoofsa keenya hin qabne akka hin argu maqaa keenya sirrii akka beeku kan godhudha. Kanaaf maqaa keenya akka hin mul'anne gochuuf waan lama nu barbaachisa. Inni tokko appilikeeshinii Truecallertii, inni biraa immoo karaa weebsaayitiin akka hin mul'anne gochuudha jechuudha. Egaa jalqaba gara appilikeeshinii deemnee isinitti agarsiisu. Appilikeeshinii keessa yeroo deemtan gara piroofaayilii keessanii tuquudhaan asitti yeroo piroofaayilii keessan tuqxan seetingii keessa seentanii jechuudha. Seetingii ni tuqxanii ergasii asitti privacy center kan jedhu kana ni filattanii itaan sudaan asitti deactivate my account kan jedhu kana filattanii egaa isaan kana sadan irratti tuquudhaan immoo kilik gochuudhaan isa gadaanu kana yes continue kan jedhu tuqxanii ammallee itaan sudaan continue kan jedhu asin tuqxanii amma asitti ni filattan maaliif akka haqxanii akkasii boodatti ammallee continue jettanii jiru kana keessa tokko irratti filachuudhaan ammallee deactivate kan jedhu tuquudha jechuudha. Yoo kan olii kana tuqxan of duuba deebi'uu yoo barbaadan yoo naddaamtan jechuudha. Egaa saappiidhaaf inni jirra jechuudha. Kanatti deactivate ta'a jechuudha aappii Truecaller irraa. Garuu ammoo maqaan keenya nama biraatti mul'achuu hin dhiifne jechuudha. Kanaaf gara weebsaayitii deemnee amma immoo lakkoofsa keenya san yeroo asiin appilikeeshinii keessaa deactivate goone unlist goona jechuudha gara saniini. Egaa gara Chrome deemuudhaan linkii kana ni barreessanii jechuudha. Kanaan barreessa kan tasootu gongorre. Egasii asitti gadi oofuudhaan jechuudha. Ol bunnee no I want to unlist kan jedhu kana ni tuqna. Itaan sun asitti lakkoofsa bilbilaa keessanii fi I am not robot kan jedhu kana irra tuqxanii jechuudha. Itaan sudaan isaan kana yes jettaniini isa lammaffaa gadaanu kanallee yes gootanii jechuudha. Itaan sun asitti kana keessa tokko filattan sababa lakkoofsa keessan akka hin mul'anne gootanii fi ergaa kana keessa tokko filattanii goota kan gadi kana tuqxanii asitti lakkoofsa bilbilaa keessan irratti meeseejiin isiniif ergama jechuudha. Lakkoofsa san galchuudhaan unlist kan jedhu tuqxanii jechuudha. Kanaaf unlist ta'ee jira jechuudha amasitti. Your phone number was unlist lakkoofsa bilbilaa keessan hin mul'atu kan jedhudha kan inni jiru. Egaa bifa kanaan lakkoofsa bilbilaa keessan Truecaller irratti akka hin mul'anne jechuudha maqaan isaadha. Godhuu ni dandeessanii viidiyoo kana immoo share godhaa chaanaaliidhaaf yoo haaraa taatan subscribe godhaa yaada qabdan comment irratti nuuf barreessaa.